Harka fuunee akkam jirtan ilmaan Oromoo hunda keessanuu nagaa qabdanii fayyaadha. For the first time waa'een Oromoo CNN gubbatti dubbatuun hedduu waan nama boonsaati. Waan ilmaan Oromoo hunduu ittiin boonuu qabdu. Waan ilmaan Oromoo hunda kan saba Oromoo himatuu fi akkasuma kan saba biraa himatu kan Itoophiyaa keessatti cunqurfamu jiruuf yeroo hedduu gammadanii baga gammadanii isin jedha. Kanas ka godhee atleetii keenya kabajamaa jaalatamaa nu boonsite yeroo hundaa booni akkasumatti fofii isin jedha. Akkasuma ummata waa takkan arge Oromoo ilmaan Oromoo jechuun Oromoon addunyaarra jirtu kan biyya jirus kan biyya ala jiru waa takko isinirraa arge maalidha sun dhugatti Oromoon yeroo kana bilisummaa akka malee feeti. Bilisummaa akka malee hawwiti. Bilisummaadhaaf akka malee dheebotu jirti yeroo kana keessatti Oromoon. Kana hedduu waan nama boonsaati ittiin boonaa isiniin jedha. Maaliif hojjettan amma atleetii keenya kana Itoophiyaatti deebi'uu gargaarsa barbaachisaa kan jedhu karaa GoFundMe.com irratti mallaqaa yeroo duraa kana arge 10,000 barbaadamaa kan jedhamu. Kanin 10,000 barbaadamu sana dabree Oromoon 50,000 ol guyyaa takka keessatti doolaara 50,000 ol osoo walgahiin hin jiraatin, osoo waciin takka hin bahin, osoo namni takka si deemee biyya san hin dhaqin, osoo namni asii ka'ee Saudi Arabiyaan dhaqin, osoo isteeta takka irra hin deemin, intarneeta qofa irratti doolaara kara 50,000 oliitu walitti qabame. Kun maalidha? Ilmaan Oromoo hamman takka nama qabsoo isaatiif dhaabbate, nama mirga isaatiif falmatu, nama Oromootiif falmatu hangam takka akka duuba dhaabbatan kan mul'isu jechuudha. Warroota gartanii mallaqa sanii baastanii gargaartan hedduu galatoomaa. He's a hero, he deserve more. Inshallah kan Amerikaa kanas ni dhufa jedhanii yoo waraqaa kananii fi karana dhufe we will do more and more. Kuni yeroo duraatiif CNN waa'ee Oromoo takka ni dhagaanii ni arganii garuu dubbatuu hin fedhan. Maaliifi jarri waa takka gartanii waan nama attention addunyaan marti irra qabdu takka malee waan gartee dhugaa takka mul'isuu fi akkasumara irratti hin dalagan warri seenan jechuudha. Mucaan kun fiigeetiin lammaffaa ba'ee ka sadaffaa ba'ee Ameerikaadha. Yeroo kanarratti harka isaa ol qabeetiin yoo agarsiisu addunyaan martuu maali kan jedhu nama gaafatu eegalanii jechuudha. Maaliif akkana godhee achiin gaafiin kaatee innis ibsee. Kanaaf amma waa'ee keenya CNN gubbatti miidiyoota adda addaa miidiyoota meeqa kana garraa Oromoon kuma ol dhumatti karaan garraa takka hin dubbanne namni tokkochi jechuudha. Namni tokkochi harka isaa akkas godhuudhaan miidiyaa meeqatu nurraa dubbate yaa Oromoo. Miidiyaa meeqatu nu deeggaru jiru yeroo kana. Miidiyaa meeqatu dammeeka waa'ee Oromoo hin beekne addunyaa cufu agarsiisuun kun wallahi qabsoo irraa cimaati. Ilmaan Oromoo hundi keenya ittiin boonuu qabna, ittiin boona, itti fufuu qaba qabsoon kun yoo bilisoomne baranuma dhugaa dubbanne yoo bilisoomne yeroo kana yeroo oowwaa kana itti fufnee qabsoo akkuma oowwaa jiru kana itti fufuudhaan qabsoo galmaan gahuudha. Yeroo kanatti amma fakkeenyaaf wayyaanee waan taatu dhabdeerti. Addunyaan martuu isaanii garagalteerti. Kijibuu hin danda'an, ilmaan Oromoo sobuu hin danda'an. Yoo kanaan dura dhageeffatanii jiraatan OPDO dhiifama wajjin intarneeta. Yoo kanaan dura dhageeffatanii jiraatan waa'ee OPDO kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irra gadhiifame kan isaanii walgahii godhanii sagaleen jalaa baatee addunyaan marti dhageette sani. Yoo ka dhugatti dhageettan ta'e maal jedhan ummata kana sobuu hin dandeenyu akka durii maal jechuudha kun? Tuffi dabar kanaan dura sobuu turree jechuudha ummanni kun. Nu sobuu hin danda'ama booda karaa maraanu Oromoon bakka hunda jirti. Isin kaabinoota isin kakkeettan keessa OPDO keessas Oromoo dhugaatu jira. Oromoo dhugaan sabaaf falmatu jira. Oromoo gartanii kaniin Oromummaa falmatuuf jecha isin keessa makame jira yaa OPDO. Uf qabaadhaa san. Eenyu akka ta'e ni beekna. Amma fakkeenyaaf biyyatti namni ollaan lama nagaa waliin haasa'uu hin danda'u. Wal shakka kun ati maybe kun basaastu jedha uummata wal shakkii jidduu kaan uummatni waliinuu wal dubbatu hin danda'u.
ummata internet access hin qabnee fi TV mana hin qabne gaffidanii TV gubbaa kaanii maali nu rabbashan maali nu godhan rabbi sodaadhaati yaa Oromoo bar Oromoon kuma kudhan ol kan duute kanaan gammaa maneedhaa keessa hidhamu jirtu bar isiniif jecha bar Oromoof jecha oppidiyoota kafeede ta'e dhiigni kenna takka dhaabuma dajala deemtee waan hin taane bartee jijjiiramte malee dhiigni kee Oromoodha. Oromoon ammoo saba akkamii akka ta'e oppidiyoo yaa oppidiyoo ni beektan hundi keessanuu. Oromoon saba garaa bal'aati. Har'as yoo dhugaadhaan gartanii ka Oromoo cinaa dhaabbattan ta'e Oromoon ammallee harka banaan isin simata. Callistaniituma rabbi sodaadhaati Oromoo waan ajjeesinaa Oromoo hin basaasinaa mana hidhatti barattoota hin darbinaa. Itti hafuufan qabsoo yoo hin dandeenye karaarraa goraa. Yoo gartanii dandeette yoo ka lubbuu keessanii sodaattan nin beekaa sodaattanii hedduun keessan yoo ka mootummaan kun rakkina nu godhan rakkina nurra geessaa jettanii sodaattan harka kennadhaatiin biyyaa baqadhaa himaa seenaa dhugaa jirtu dubbadhaa hin dalaginaa diina keenyaaf hin dalaginaa isin Oromoodha dhaaba feetanis ta'a Oromoodha isin nun gurgurinaa rabbi sodaadhaati Oromoon isiniif falmatu jira qeerroon isiniif du'u jira yaa oppidiyoo isinif namni hunduu gaggabbee isin abaaru jira rabbi sodaadhaati Oromoon isin haa eebbisu mee waan toltu takka dalagaa seenaarraa dabra namni jiruu tanarraa addunyaarraa hanga dhumaa hin jiraatu nu hundi keenya ni duuna maaliif ilmooteeti gabrummaa keessa dhiistee duuta khayrii dalagii du'i waan bareedduu dalagii du'i waan namni sirraa jaalatu waan sabni sirraa jaalatu kunis neetworkii dhiifama rakkina qaba so kanaaf ni oppidiyoo is never too late. It's never too late. Akka obboleessaati isin hima yoo dhaamsu koo isin bira ga'ee jiraate obboleessan keessan ilmaan keessan Oromoodha inni keessan basaasuu dhiisaa rabbi sodaadhaati yoo Oromoo taatan dhiisaa mana hidhatti darbuu haa falmatan yoo hin dandeenye callisaa ta'a yoo dandeettan waraana Oromiyaa keessaa akka bahu godhaa poolisni Oromiyaatu ni gaa Oromiyaa Oromoon uummata kabajaa waliin jiraatu poolisni hin barbaachisu Oromoo jidduu Oromoon aadaa qabdi jaarsummaan bulti. Yoo biyyi tun yoo gartanii waraanni Oromiyaa keessaa bahe Oromiyaan walitti buutii maali shakkina jaarsota jira arda jira Oromoon sababa fagaanne bar ka baadiyaa magaalatti as gale malee ka gaara keessa jiru kara magaalaa gad dhufaa nama naannoo takkaatti gosuma naannoo takkaatti magaalaa takka keessa jira san quba qabaatu qabdan ummanni kun isin dammaqeennaan yaa oppidiyoo takka takkaan dhiiga keessan lafa raaruu deema osoo yeroon hin gahin osoo yeroon isinitti hin halkanaayin ummata keessan dhiifama gaafadhaatiin hanga dandeettanii dhossaallee ta'u jalattis ta'u saba keessan cinaa dhaabbadhaa cadhistanii hin basaasinaa rabbi sodaadhaati Oromoodha isin nuti dhiiga takka eessayyuu isin hin geenu foon tokko foon qaama ofii tokko yoo madaa'ee ni madaa'ee ni shame jedhanii furraan darban hanga madaa'uuf nima obsine yaa Oromoo hanga yeroo murree isinis biyyaa baasnu nun geessina kabajaa wajjin ilmaan Oromoo basaasuu dhiisaa yeroo qabsoon akkana oowwite yeroo halagaan addunyaarra jirtu martu Oromoo falmattu kana isin Oromoo akkamitti miitu rabbi sodaadha garaa kamtu isin danda'a dhiiga Oromoo daa'imman Oromoo qawweedhaan naa ajjeesa manguddoo Oromoo harka cabsaa manee daddarbaa rifeensa gogaarraa haadaa akkamitti rabbi sodaadhaati Oromoo himachaa garaan keessan isin danda'a akkamitti garaan keessan isin danda'eeti obsitaniiti ammallee deebistanii Oromoon haa hidhamtuu basaastota kun kana ergamtuu Jawaar Mohammad dhageeffadhaa waa'ee Jawaar Mohammad isin hima Jawaar Mohammad waan wayyaaneen ilmaan Oromoo godhu jirtu ifa baasee mul'ise malee dhaqaati akkana godhaan jedhee hin beeku gartanii waan isin godhu jirtan waan isin dhossa gootan hunda saaxileessu jira malee waan isin hin goone takkaa dubbatee hin beeku takkaa mul'isee hin beeku OMN irrattis argitanii hin beektan wanni isin argitan kun cuftu takkaa viidiyoo takkaa footoodhaan ragaa ka qabu wanni inni godhu martu kanaafuu wal sobuu dhiisaatiin wal hin sobnuuti dhuguma walitti haa himnuutiin yoo angoo tana yoo Oromoon bilisoomte angoorraa na buusan jettanii ka yaaddan taate abshir angoo isinii kanina yoo ka holaalleetti sitan ta'e nima qabdanii angoo don't worry about it taxi illee ooftan waan isinirraa bareedu isinii kanina garuu saba keessan please man please yaa saba keessan basaasuu dhiisaa Oromoo ajjeesuun haraami Oromoon salphinna bara naannoo kiyyatti namni tokko yoo saba
saba ajjeese gumaa walirraa nyaatanii maaliif waa wal beekaniif gumaa walirraa nyaatan. Ummata kana rabbi sodaadhaati nuti isaan hin beeknu afaan tokkoon haasofnu aadaa teenya hin beekan waan nuti qabnu nurraa fudhatu malee waa takka nu kennanii hin jiran ummata kanarraa gumaa nyaatuu hin beeknuti Oromoo. Yaa OPDO please Oromoo basaasuu ajjeesuu hidhuu dhiisa. Yoo kaniin mootummaa kana sodaattan ammallee isin deebi'a yoo kan mootummaa kana dhugatti sodaattanii yoo Oromoo cinaa gorreenullee mana hidhaa seenna jettan baqadhaa biyyaa bahaa takka dalagaa dhaabaa malee Oromoo basaasuu dhiisa. Ammallee akkasuma kaabinoota ganda keessaa fi warroota bulchoota gandaa naannoo xixiqqaa magaalota xixiqqoo keessa jiran hunduma keessaniif dhaamsan qaba. Ummanni naannoo isin bulchitan sun naannoma san irraa baatan heddumminaan jechuudha. Naannoma irraa baatan irratti isin kaa'an. Ardaan teessan gosti teessan cuftuu isin beetti. Oromoodha isin dhiiga Oromooti. Oromoo basaasuu dhiisaa. Warroota gartanii fuutanii ganda gandaan ollatti maali ollaa keessa kakkeettan kana cufaa guyyaa ifa bahu jira. Akkuma isin godhu jirtu cuftu ifa bahu jiru kana guyyaa takka maqaan isaanii ifa bahu jira. Gaafa maqaan sun bahe Oromoon akka billawaan bakka 50 isaan mummurtu nuti hunduu ni beekna. Kanaafuu warroota isin faffacaastanii marzii Oromiyaa keessa faffacaastan akka abaaboon biqillee fi marzii Oromiyaa keessa facaastan ganda ganda keessa mana kireessaa fi galchuu jirtanii dhageenyerraati dhaabaa. Oromoo basaasuu dhiisaa, Oromoo ajjeesuu dhiisaa, Oromoon isiniif falmatu jira. Oromoon isiniif falmatu jira. Aangoo xiqqoo tana ta mallaqa uummata hiyyeessarraa fuutanii karaa Finfinnee ergitan tana. Aangoon seenaa. Uummata keessan basaasuu dhiisaa. Hedduu galatooma Oromoo qabsoon itti fufaa qabsaa. Bilisummaan kan ilmaan Oromoo haa ta'u jabaadhaa dhiiroo bakka hundaa jabaadhaa. Ammallee waan takka kaniin na boonsisee akkuma gartanii mallaqa atleetii keenya kanaaf walitti qabame daqiiqaa muraasa keessatti mallaqni haganaa walitti qabamuun qabsoo guddaa tokko qabsoo bareedaa tokko Oromoon osoo amma iddoo takka qophaa'aniitiin naannoo takkatti akkana feenaa qawwee feenallee yoo jedhan Oromoon hangam takka akka qophii qabdu ummataaf mul'iftanii jirtanii jabaadhaa itti fufaa isiniin jedha. Maaliifi osoo biyyi takka garteetiin nu gargaartee nu cina dhaabattee biyya takka keessatti of qopheessinee kaniin Itoophiyaa deemuu dandeenyu takka soo jiraatte ardima Afrikaa keessa ta'ee biyya biraas ta'ee bareedaadhaa waan akkasiisan irrattis dalaguu qabanii ilmaan Oromoo yoo akkas gartanii ummanni qawwee bituu hin dadhabu. Oromoon taankii fi xayyaaras ni bitti. Humna qabna, qabaatas ni qabna, rakkatas ni qabna, beelawaas ni qabna, beekaas ni qabna, kasammuu qaras ni qabna. Kana waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedhaa qabsoon itti fufaa. Yaa akkamati? Okay, akkasiiti Oromoo bas jedhaa amma sa'aatiin illee deemu jira hedduu isinitti haasawee biizii isiniin godhu qabsoon itti fufaa isiniin jedhaa galatooma.